harka fuunee harkaan jirtu hordoftoonni keenya marti keessanii nageenya keenya bakka jirtan maratti kan qaqqabu isiniin jecha har'aan kan ammoo baanarii poosterii tambenaayilii loogoowwan adda addaa akkasumas warreetan kana fakkaatanii bifa bareedaa ta'een bilbila keenya qofaa fayyadamuudhaan akkaataa itti hojjennu isinitti agarsiisa waan ta'eef aga xumuraatiin afaan ta'an isiniin jedha. Chaanaalii kana warri haaraa taatanii subscribe gochuu hin dagatina akkasumas illee viidiyoo kana like gochuu hin dagatina. Aga dhumaatti daawwadhaa viidiyoo waliin turtii gaarii. Okay. Poosterii yookaan baanarii akkasumas tambenaayilii adda addaa hojjechuudhaaf appiiwwan kana qabaachuun nu barbaachisa. Isaanis jalqaba irratti footoo ruumiidha. Footoo ruumiin objektii keenya fudhatee baakgiraawundii keenya rimuuf gochuudha kan nu gargaaru footoo ruumiidha. Footoo ruumii kun wanta nu barbaanne qofa nu hambisee isa nu barbaachifne immoo balleessaa jechuudha footoo ruumiin. Inni lammaffaan piksilaappiidha. Piksilaappiin aappii ittiin loogoo baanarii hojjennu keessaa isa ijoo fi isa barbaachisaadha. Bifa kompiitaraatiin akka barbaannetti ittiin hojjechuu dandeenya jechuudha piksilaappiidhaan. Wantoota baay'eedhaan nu barbaachisa isa tokko tokkoon ilaalla. Isas isiniin liinkii isaa. Inni kan biraan biiutii kaameraa. Biiutii kaameraan ismuuzii gochuudhaaf fuula keenya akkasumas fuula wanta nu hojjennu sana ismuuzii gochuu akkasumas illee wantoota barbaachisu necessary ta'an kan akka finnisaa kan akka godaannisa adda addaa irraa balleessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Biiutii kaamiin gosa baay'ee jira. Isa sirrii isaa teelegiraamii korran isinii kaachiraa buufattu liinkii isaa diskiriipshinii boksii jala jira. Inni kan biraan laayitiroomiidha. Laayitiroomiin immoo aappii ittiin ediitii goonuu keessan baay'een keessan beektu yaada baay'ee tokko pirofeshinaaliidha. Inni kun immoo kileerifaayii gochuudhaaf akkasumas illee bifa bareedaa ta'een ediitii gochuudhaaf akka suuraan keenya mul'atu gochuudhaaf akkasumas laayitii dabaluu hir'isuu kalariidhaaf nu gargaara jechuudha. Laayitiroomiin jechuudha. Laayitiroomiin wantoota kana nu gargaara baay'ee aappii bareedaadha. Appiiwwan kana hundi isaaniiyyuu liinkii isaanii diskiriipshin boksii jala isiniin karaa teelegiraamii kochi seentanii buufattu. Inni kan biraan faayiliidha. Faayilii kana immoo rakkoon hin jiru. Footos fayyadamuu dandeessu, gaalarii fayyadamuu dandeessu, suuraa keenya keessatti ilaaluufidha. Kanaaf hin fayyadame. Egaa kan hojjechuudhaaf dirqama warreettan kana qabaachuu qabna jechuudha. Tokkoon tokkoon isaanii hunda isaayyuu teelegiraamii kooran isinii liinkii isaa diskiriipshin boksii jala jira. Akkasumas illee teelegiraamii irratti teeraa giraafiksii jettanii sarchii gootanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Okay, amma jalqaba irratti maal goona footoo ruumii keessa seennaa jechuudha. Hojii keenya jalqabaadha. Footoo ruumii keessa takkaafni seenna. Okay, footoo ruumii keenyaa keessa kana fakkaata. Kana duratti fayyadamaa jirtu yoo ta'e, kanaan booddee start from photo kan jedhu al takkaafni tuqnaa jechuudha. Erga tuqnee booddee suuraa filanna. Suuraa fakkeenyaaf kana filadheenii erga kasitee booda waaw amma kanaan booddee warreettan kana keessatti tiraanispaarent kan jedhu sana al takkaafni filannaa jechuudha. Dirqama oonlaayinii ta'uu qaba. Tuu daataa keessaa qabnu waayifaayi. Waaw. Amma baakgiraawundii keenya riimuuvii godhee objektii nuti barbaannu qofa nu hambisee jira. Kanaan booda maal goona? Ekspoort kan jedhu tuqnaa jechuudha. Seevii goona. Ekspoort. Kana booda seef tuu gaalarii. Seevii goona waan ta'eef seef tuu gaalar kan jedhu al takkaafni tuqnaa jechuudha. Waaw. Seevii nuuf ta'ee jira. Erga seevii nuuf ta'ee booda baanee gara aappii piksilaappii keessa seennaa jechuudha. Aappii kana keessa al takkaaf ni seenna. Fuulli aappii kana fakkaata. Wantoota baay'eetu jira asirraa. Irrumaa jala laalaa deemna waan ta'eef akkasumas waan wallaachisaa hin qabu. Jala kanarratti baakgiraawundii nuti filannu baay'ee jira muraasa. Yaa nuti kanaan fayyadamnu. Inni kan biraan leetarii wantoota baay'ee jira jala kana. Gara olii sanis immoo kunoo mallattoo iddoo seevii sheerii wantoota baay'ee jira jechuudha. Tokkoon isaanii kana akkasumas amma barbaachisu waan ta'eef hojii keessatti gaafa baraa deemnu gaariidha tokkoon isaa jechuudha. Nuti garuu amma jalqabuudhaaf eessarraa jalqabna kan jirudha. Asirratti ediitii jalqabuudhaaf amma mallattoo tuqaa 3 kana al takkaaf tuqna jechuudha. Mallattoo tuqne keessa ni seenna. Maaliif sheeppii keenya kana haala poosteriidhaaf ta'uu fi haala tambenaaliidhaaf ta'u mijeeffachuudhaaf jecha jechuudha. Kana kan nu mijeessu eessa keessaati mallattoo tuqaa 3 kana keessaa tuqneeti jechuudha. Meel takkaan tuqna. Erga tuqnee booda wantoota baay'ee jiras siitingama baay'ee jira. Garuu nuti kan nuti barbaannu image size kan jedhu kana. Maaliif inni kun akkaataa ittiin sheeppii
poosterii keenyaa sana murteessinudha jechuudha. Fakkeenyaaf iskuweerii ta'eeram haala kanaan 1280 1280 wiidsii fi dheerinni isaa fi jalgi isaa jechuudha. Amma nuti poosterii gochuu barbaadu yoo fakkeenyaaf immoo kan biraa filachuu barbaanne warreettan kana miti yoo ta'ani achi keessa jira kastamii kan ta'e yookiin immoo kan achumarra kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf iskuweeriin, piroofaayil piikchariin, yuutuub tampiinaayilii, yuutuub baanarii, feesbuuk kafarii wantoota baay'ee jira jechuudha. Warreettan kana tampiinaayilii gochuu barbaanne wantoota baay'ee jira yoo ofiin isa nuuf filu barbaanne jechuudha. Kanaaf kastamii tuqne kana poosterii gochuu barbaanne waan ta'eef 1280 hojjaa isaadhaa haayitii jechuudha. Wiidsi isaa kana immoo maal goona 1100 goona jechuudha. 1100 goone booddee mala kanaan barreessine ogeenya jechuudha. Ogeenya jechuudha. Waaw. Kana booda kun sheeppiin baanarii keenya yookiin poosterii keenya kana fakkaatee jira. Kanaaf kirooppii godhannee jirra. Kana booda maal goona gara gadii kanarraa mallattoo ishee kanatti al takkaafnee tuqna. Erga tuqnee booda kalarii tiraansipaarentii, imeej saayizii, kirooppii, imeejii waan baay'ee jira jechuudha jala kana waan baay'ee jira. So nuti maal barbaanne amma baakgiraawundii filachuu barbaanne. Baakgiraawundii kana jijjiirree kan ofii keenya gaalarii keenya keessaa filachuu barbaanne. Kanaaf iyyuu maal goona from gaalarii kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. From gaalarii. Inni kun kan imeejii kan qabudha. From gaalarii kan jedhu immoo isa nuti bilbila keenya irraa qabnudha jechuudha. Erga tuqnee booddee gaalarii keenya keessaa kan barbaanne kaa'annee kan jirru goona jechuudha. Warreettan kana teelegiraamii koo jala isinii tajaajila giraafiksii kan jedhu jala liinkii isaa diskiriipshin boksii jala rakkoon hin jiru achi galaa buufattu warreettan baakgiraawundiis ta'an kana. So kana booda amma kana haala barbaanneen kirooppii godhannee gara barbaannetti bunnee mallattoo raayitii kana tuqnaa jechuudha. Raayitii goona. Raayitii tuqnaa. Waaw. Sila halluu kan biraa kan qabu amma garuu halluu kana fakkaatu qabaatee jira. Kana fakkaata jechuudha baakgiraawundii keenya kun. Ammas immoo baakgiraawundii kana keenyatti kalarii dabaluu barbaanne gaamma kalarii daballaa ida'uu ishee kanatti al takkaafnu mallattoo ida'uu kanatti mallattoo pilaasii kana al takkaafnu warreettan kana keessa waan baay'ee jira teekestiin jira kaarentii deetiin jira stiikeriin jira sheeppiin jira from gaalarii diraawuu jira nuti kan filannu from gaalarii keenya keessa kalarii barbaanne filanna jechuudha. Kalarii jechuun immoo warreettan kana jechuudha. Yookiin magariisa kan barbaannedha. Kanas isiniin karaa akkuma jirtu teelegiraamii jalaa buufattu mallattoo magariisa filachuu barbaade haala kanaan filadheen kirooppiiwwan gochuu irraa kirooppii kanaan booddee raayitiin godha. Raayitii erga tuqee booddee kana fakkaatee irra galeera xiyyoo ishee bakka kana qabeen gad harkiseen guutaa jechuudha. Nan guutaa. Kana fakkaata. So amma haala kana fakkaatu qabaate jechuudha. Kun inni silaa dhokatee baakgiraawundii dhokatee inni irra keessa galee kuni mul'ata jechuudha. So kana wal simsiisuudhaaf jala kana dhufeeni mallattoo ishee kana al takkaan nan tuqa. Erga tuqee booddee waan baay'ee jira jala sana select delete kirooppii baay'ee jira jalli kuni hangaruu kana filachuu barbaade wal fakkeessu jalaan haphiseen jalaan baakgiraawundii keenya akka inni mul'atu gochuun barbaade. Kanaaf maalan filadhaa jala kana barbaada opacity. Waaw. Opacity kan jedhu opacity al takkaaf nan filadha. Al takkaaf opacity koo argan filadhee tuqaa jechuudha. Kanaan booda haala kanaan jira. Opacity'n koo haala kanaan jira. Ishee kana baneeni. Waaw. Warreettan kana fakkeenyaaf ishee kana dhibbarra jira amma achis butuu nan danda'a. Asis butuu nan danda'a jechuudha. Waaw. Fakkeenyaaf 85 irra kaa'en. 85 irra kaa'en wal fakkeeffadhee jechuudha. Yeroo jiru laafuma jalaan hin mul'ata. Kalarichis immoo irra keessa jira jechuudha. Raayitiin godha kana mallattoo raayitii kanan tuqa. Waaw. Baakgiraawundii keenyas hin mul'ata. Muraasa. Inni magariisis hin mul'ata jechuudha. Waliin fakkeeffadhe. Kanaan booddee ammas immoo mallattoo ida'uu pilaasii sanatti hin bu'aa jechuudha. Maaliif objektii keenya yookiin wanta hojjechuu barbaanne suuraa sana fidachuudhaaf from gaalarii keessatti tuqeen suuraan sila keessaa qabu.
filadhaa jechuudha. Suuraan footoruumii gashee baase sila. Booddeensaa rimuuvii ta'eera. Objektii sana qofaa jira. Kanaaf immoo kirooppii godheeni raayitiin godha. Dhufee irra galee jira. Kanaaf qotee caafsii sana qabeenii xiyyoo masii sana qabeen gadi harkifadha. Doonni guddicha ol deebiseen gadi harkisa. Akkas goone achumatti sirreessinaa jechuudha. Kana booda maal goonaa? Kana fakkaatee jira. Kana egaa bifa bareedaatiin hojjechuudhaaf kan ammoo baakgiraawundii isaa suuraa guddaa weegachuu yoo barbaade suuraa kana galagashee jechuudha. Suuraa kana al takkaaf tuqeeni jala kana jira. Jala kana seeneeni mallattoo koppii kan jedhu kun koppii kan jettu jirti. Koppii kan jettu sana al takkaaf nan tuqa jechuudha. Kanaan booda koppiin godhadha. Koppii erga godhee booda nan guddisa. Suuraa kana baakgiraawundii isaa booddee isaatiin guddatee bifa dimzizedheen yookiin bifa dukkanaatiin akka inni mul'atu barbaade jechuudha. So erga guddiseen booda achi galagalee jira. Guddisaan jira jechuudha. Yoo hojii qabeenya guddisaa. Haala kanaan jira. Kana booddee gara jalaa kana seenanii 3 dimension rotate kan jedhu kun jira. Isaan takkaan nan tuqa. Kanaan booddee x fi y jira. Y kanaan as galagasha. Haala kanaanii as deebiseeraa jechuudha suuraa kana. Suuraa kana ammas immoo booddee gasheen akka inni dukkanaa'ee mul'atu gochuun barbaade waan ta'eef amma irra keessaan jira. Kanaan booddeetti dabarsaa jechuudha. Kanaaf maalan godhaa? Mallattootti ishee kanaan takkaan nan tuqa. Ergan tuqee booddee noo haala kanaan jira. Warreettan kaanii qulfii gochuu ni danda'a. Qulfii gochuun akka inni sochoonee jechuudha. Fakkii akkana duwwaattan bu'uu barbaade waan ta'eef isarraa kaaseen yookiin immoo boodatti dabarsachuu gadi qabaan tura al takkaaf. Gadi qabaan tura booddeetti dabarsaa jechuudha. Maal fakkaatee jira? Kunarraa keessaan jira. Sun immoo duubaanii objektiin inni tokko as jira. Inni sun immoo garasiin mul'ataa jira jechuudha. So amma maalan gochuu barbaade? Amma immoo jala isaa kananii shaadoon gochuu barbaade. Haala kana erga ishee booddee mallattoo iddootti bu'ee gaalarii keessaa shaadoon filadha. Shaadoo kanas isiniin ka teelegiraamii ta'eera giraafis kan jedhu jala. Amma maalan barbaade? Shaadoo fakkii kan barbaade shaadoo kana filadha. Kunis jala kun hin jiru. Akkaataa shaadoo kana hojjetanis immoo guyyaa biraa isin barsiisa. Viidiyoo biraan qabadee dhufu rakkoon hin jiru. So kanaan booda erga shaadoo kana filadhee booddee haala kanaan guddiseen sanatti agarsiisa. Akka inni jala isaa sana dukkaneessuu barbaade iddoo wanta barreeffama adda addaa irratti barreeffama waan ta'eef kanaan booda kana kan inni baay'ee waliin baanee fi xiqqeessuu ni danda'a. So amma maalan godhaa? Jala kanaan kalar kan jedhu filadhaa jechuudha. Kalarii shaadoo sana jijjiiruudhaaf jala kana kalar kan jedhu nan filadhaa. Kalarii. Kunoodha kalarii kan jedhu. Kalarii kan jedhu kanaan takkaan nan tuqa. Ergan kalarii kan jedhu kana tuqeen booda kana nan bana mallattootti ineebiliin godha. Ineebil al takkaan nan godha. Kanaan booda diimaa fidee waan egaa gurraachaan gochuu barbaade gurraacha barbaadeen gurraacha irratti gara jalaatti ogeen jedha. Okay. Kun amma gurraacha shaadoo fakkaatee jira jechuudha. Amma kanaan booda kun haala kanaan mul'atee jira. So maalan godhaa? Kan fakkii asirriitiin gurraachessu waan ta'eef koppiin godha. Lama gochuun barbaade waan ta'eef gara jalaa kanaa dhufe ammas koppii kan jedhu barbaadeen koppii godha. Koppiin kun koppiin godha. Kanaan booda ammas irra keessan oolcha. Maaliif sirriitti akka inni gurraacha'uun barbaade waan ta'eef amma kun sirriitti gurraacha'ee jira. Kanaan booda maalan godhama immoo kunoo mataa isaa kana yoo ilaalle mul'ataa bifa daalacha ta'e ta'uu qaba. Hin bareedu. Kalarii isa fakkaatuuf dugda isaa duuba gashinee akka wanti kun hin mul'anne goonaa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo
mallattoo pilaasii ida'uu kana tuqnaa al takkaa fi kanaan booda from gaalarii akkuma sagaanii keessa seenna. Kana fakkaatan baay'ee jiras jala kana teelegiraamii koo jala isinii kaa barbaanne kana filachuu dandeenya. Waanuma kana fedhe fakkeenyaafanii kanaan booda kana raayit goonee mallattoo raayitii tuqnee haala kana irra galee jira. Kalarii kana immoo hin addeessine yookiin daalacheessine jechuudha. Maaliif baakgiraawundii isaa galchinee akka inni ammaa mul'anne yookaan immoo akka inni fokkisne goonaa jechuudha. Kanaaf kalarii kan jedhu kana gara jalaa kana tuqnaa ineebil goona kana gaafa inni diimaatti deebi'ee nuyi adii barbaadne fakkeenyaaf adiin galchuu barbaadne jala kana adiin tuqa adii ta'eera. Kana booda kana iddoon galchuu barbaade sun dugda isaa duubaan galchaa jechuudha. Amma kana fakkaatee warreen barbaachisan yoo isaan sochoote warri nuyi keenye mallattoo furtuu sana cuccumnaa jechuudha. Yoo sochoosuu barbaanne qofaa dhiisna. Amma fakkeenyaaf isa adii kana qofaa sochoosan isa kana irra qulfiin kaa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kana immoo koppii godhee baay'isuun barbaade yoon ta'es koppii gochuu hin danda'a. Fakkeenyaaf mataa isaa duubaan hin galchuu barbaade kan irra geesseen bakka sana ergan kaa'ee booda jala kana ammas kan biraan dabala. Amma oppaasitii isaati akka inni baay'ee mul'anne godhee giddu galeessuma akka inni ta'uun godhaa jechuudha. Oppaasitii kana gadiin buusa fakkeenyaaf mallattoo hir'isuu sana tuqee yookaan immoo harkaanis sochoosuu hin danda'a. Amma kanaan booda baay'ees mul'atu baay'ees immoo hin dhossu jechuudha. Kanaaf ergan kana godhee fakkeenyaaf 71 irraan kaa'ee raayitiin godha. Haala kana fakkaatu hin godhee kana booda maalan godha koppiin godha jechuudha. Baay'isuun barbaade waan kana fakkeenyaaf koppii si'a sadiin koppii godhee shalamaa sadii. Kana booda mallattoo kanatti bu'etanii baakgiraawundi dugda isaa duubaan galcha. Amma fuula isaa dhoksee jira. Fakkeenyaaf amma kun fuula isaa irra keessaan jira jechuudha. Kana dugda isaa duubaan galchuu barbaade gadi qabaa tureen booddee isaatti daddabarsaa jechuudha. Dugda isaa duubaan galcha. Kana fakkaatee jira. Amma kunoo sila fuula isaa irra jira. Amma booddee isaa galeera. Kanaaf kana immoo iddoo diddaan galchaa tokko gadi ni harkisa. Si'a sadiin koppii godhee waan ta'eef sila kanas hin galchaa. Kanas hin galchaa. Haala kanaan hin galchee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf mataa isaanii sila addaateeru hin mul'atu jechuudha. Amma fakkeenyaaf bifa bareedaa ta'een amma gaafa nakkeetti jala galchuu kana fakkaatee jira. Amma haala kanaan jira jechuudha. Baay'ee bareedee jira. Amma maal goona kan erga goonee booda bakka xumurreerra seevii goona jechuudha. Kanaan booda amma seevii goona xumurreerra jalaa jechuudha. Seef kan jedhu kan inni tuqna. Kanaan booddee asitti iddoo murteessaa kastaam kan jettu kana altiraara kaa'uu qabna. Maaliif kwaalitii isaa baay'ee dabaluu barbaanna waan ta'eef waan kwaalitii qabu ta'e tokko hojjechuu barbaanne waan ta'eef kastaam kan jedhu kana altiraara godhan. Kanaan booddee altiraara goona malee seevaas tuu gaalarii goona. Seevii ta'ee jira. Kana booda maal goona jalaa baanaa jechuudha. Keessaa baanee maal goona faayila keenya keessa yookiin gaalarii keenya keessa waanuma barbaanne keessa jechuudha. Bakka suuraan keenya sun itti mul'atu. Imeejii keenya keessa ni seenna. Faayiliin fayyadaminatu malees waan barbaadan fayyadamuu dandeessu. Suuraan keenya kana fakkaatee jira. Kanaaf maal goona gara biyyootatti sheerii goonaa jechuudha. Marsaa inni itti aanu gara biyyootatti sheerii goona. Biyyooti aappii san sila isinitti meesana
Yaa garuu kana kwaalitii madabaluudhaaf akkasumas bareechumaan malee agas bara miti jechuun wanti tokkuma yoo bareede gaariidha. Kanaaf gara biyyuutti sheerii goona. Biyyuutiin keenya kana fakkaata. Nuti ammas kan inni finne muuzii gochuu fi finnisa wantoota hin barbaachifne irraa balleessuu qofaaf gara kana finnee jechuudha. Mana dhimmaas finnuuf hin qabnu. Aappii barbaadan fayyadamuu dandeessu waan itti muuzii gootanii aan biyyuutiin fayyadamaaf ni isin agarsiise malee jechuudha. Wanta barbaadan fayyadamuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf muuzii gochuudhaan muuzii kan jedhu kana tuqnee jala kana muuzii hedduu kanatti takkaabuna maanuwaalii goona. Maaliif ofii keenya maanuwaalii goone yoo goone gaariidha jechuudha. Mallattooti ishee kana immoo hin guddisna. Kanaan booddee fuula isaa kana muuzii gochuu barbaadna waan ta'eef fuula kana yaala kana muuzii goonaa jechuudha. Suuta jennee gannaan ija isaatti hin buusnu, funyaan isaatti baay'ee hin buusnu. Adda isaa jala idduma muuzii akka ta'u barbaanne maddii kanarra muuzii goonaa jechuudha. Ayyeega erga xumurreen booda muuzii goone xumurree booda seef ni goona. Mallattoo seefii kana tuqnee bakkaaf seef ni goona. Imeejii keenya keessa ni seenna. Soo kanaan booda inni nuti biyyuutii galchine kanadha jechuudha. Jalqabarra jiru kana waaw kana fakkaata. Amma immoo maal goona sheerii goona lana gara maalitti gara Lightroom. Wanti kun kwaalitii madabaluudhaafidha jechuudha. Maaliif bifa bareedaa ta'een hojjechuun bifa professionaala ta'e hojjechuu fi gara Lightroomitti amma sheer goona. Erga Lightroomitti sheer goone booddee edit kan jettu gara jalaa kana ni jirti. Ishee tokkoon al takkaa fi kanaan booddee laayitii kan jedhu keessa ni seenna. Laayitii kana keessatti ifa isaa kana satureeshinii, exposure, saturation jedha, exposure, contactii, highlightii, white waan akkasii kanadha. Kana bifuma isinitti bareedina kana irratti kana godhaatiin jechuun adda maaliif suuraa keessan sana irratti hundaa'aa jechuudha. Dabaltanii irristanii akka inni bareedu gootanii fanni ifee mul'atuuni. Amma kana booda eessadhanna effect kan jedhu. Effectiin iddoo ijoodha. Maaliif kwaalitii dabaluudhaaf kan gargaaru texturii fi clarify kan jedhu kana hin daballaa jechuudha. Xiqqoo dihoozii sana xiqqoo hir'isna. Waaw akkasitti akka inni mul'atuuf jechuudha bifa bareedaa ta'e. Inni kan biraan diiteelii kana keessa seennee shaarbiringii kana hin daballa xiqqoo baay'ee mini hanga 10tti yoo baay'ate 5 hanga 10 goona. Inni kan biraan nooyisiidha. Nooyisiin kun muuzii godha waan ta'eef baay'ee muuzii gochuu hin qabnu xiqqoomatti daballaa jechuudha. Isas naannoo 10 waan akkasii bilaas jechuudha. Kana booda kalar nooyisii sanas xiqqoo daballaa. Erga kana ajjeestii goone booda baay'ee ifee jira suuraan keenya bareedee jira. Warreettan kana hin daddaballaa jechuudha. Baay'ees miti muraasuma. Suuraa keenya silaa hojii wal bukkee qabne gaafa ilaallu suuraan amma baay'ee bareedee jira jechuudha. Ifee mul'atee jira. Ifee mul'atee jira. Waaw. Kondirisa baay'ee ifee gar malee. Kana booda maalan godha mallattoo sheerii kanatti bu'a. Ergan sirrii ta'uu mirkaneeffadhee booda seeviin godha jechuudha. Save to copy device. Save to copy device. Kana al takkaan nan tuqa. Waaw seevii ta'eera. Kana booda jalaan ba'a jechuudha. Kana booda ergan jalaa ba'ee booda faayilii yookiin gaalarii koo keessa nan naqa. Inni ediitii godhee amma kana Lightroom jalatti ediitii kan godhe baay'ee bareedaadha. Kana fakkaata. Kanaafuu sheeriin godha. Gara maalitti sheerii godha? Gara Pixel Lab jechuudha. Iddoo ijoodha kuni. Iddoo nuti barreeffama irratti barreeffannudha. Kanaafi keessa ergan seenee kana fakkaata. Kirooppii godhee waan ta'eef kirooppii gochuun hin barbaachisu. Mallattoo raayitii kanan tuqaa jechuudha. Ergan mallattoo raayitii kana tuqee booddee amma kan nuti as dhufnee fi barreeffama adda addaa irratti barreessuudha. Kanaafuu mallattoo viidiyoo kana tuqeen text kan jedhu kana al takkaan nan tuqaa jechuudha. Kana booda sirriitti fakkeenyaaf mata dureen jechuu barbaade. Kan fakkeenyaaf warqee jedhee barreessu barbaade. Mata dureen isaan poosterii nugisaa jiru kanaati jechuudha. Warqee bifa geeddaratedha. Faarsaadha. Bifa kana argan godhee booddee foontii isaa filachuudhaaf gara gadii kana mallattoo A sana tuqeen foontii kan jettu searchiidha. AB kan jettu foontii kun jirti bakka kanan tuqaa jechuudha. Kana booda ergan kana tuqee booda
maayifoontiidha. Inni maayifoontiin kun kan nuti itti caannannudha. Isas teelegiraamii irra isinii akkaataa isaa isiniin barsiisa rakkoon hin jiru. Barumsi isaa bal'aadha waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf ani kaartoonfanii kanaan filadhee haala kanaan godhadhe jechuudha. Haala kanaan erga godhee booddee barreeffama kana babbareechuudhaa fi seentariitti filadhee kaa'adheen gara jalaa kanaan dhufaa jechuudha. Barreeffamicha erga tuqee booddee. Istirook kan jedhu kana jechuun xiqqoo naannoo caafii isaa jechuudha. Moggaa isaarra kalarii ta'een sararu. Fakkeenyaaf gurraacha gaafa filadhu. Gurraacha filee gaafa jiru xiyyoon isaa sun gurraachee jira jechuudha. Muraasa baay'inaan hin fokkisa waan ta'eef kanaan booda raayitiin godha. Kan biraa shaadoon filadha. Shaadoo jechuun gaadidduudha. Barreeffama sana jala isaatti gaadidduu uumuudhaafi gaadidduun gurraacha yoo ta'e bareedaadha. Kalarii gurraacha filadheen xiqqoo kana bilar kan jettu kana naannoo 9-10 waan akkasiirraan godha. Dhaabbataa miti kuni. Kana booda see kana ineebiliin godha sana. Kanaan booddee kana 5 waan akkasii xiqqooma shakkanii mul'atutti godha. Jalaa gurraachee waa mul'achaa jira jechuudha. Kan akkas godhee booda irreessa xiqqoo kana paasichisa. Kanaan booda raayitiin godhaa jechuudha. Bareedee jira. Ammas kan biraa dabalee yoo barbaade tekestitti bu'a. Tekestii erga godhee booddee warqee bifa geeddarate kan jedhudha. Bifa jijjiirrate. Bifa geeddarate. Warqee bifa geeddarate. Kana immoo xiqqeessin jalaan fiduun barbaade kana xiqqeeffadhe. Kana booda ammas foontii isaan searchii godhe foontii itti ta'uun barbaadeni foontii bareedaa isaa maay foontii jala kana filadhe kunnaataa kanatti argan bu'ee booda ammas jala kana dhufeen kalar kan jettu kana keesseen kalarii isaa jijjiiruu hin danda'a jechuudha. Kalarii barreeffama kooti. Fakkeenyaaf kanarraan keedde naataa kuni kan ergan godhee booda gara istirookiin deemaa jechuudha. Istirookii deemeen moggaasaa akka inni mul'atutti xiqqoonan gurraachessaa ineebiliin godhee kana. Amma kun xiqqoo gurraacheera jechuudha. Nagaa ammas pilaas godheen itti dabalaa jechuudha. Dalamoo maalin jedhaa new audio music kan jedhu kana irra keessaa nan balleessa jechuudha. Bifa bareedaa ta'een kanaan booda gara jalaa kan dhufe foontiin filadha. Qubee irra jiraachuusaa mirkaneeffanna jechuudha. Gara gadiina foontii eebii kanaan booda barbaada waan ta'u waan itti bareedee jechuudha. Baay'ee jira. Tokkumaan godha badaa rakkoon qabu waan bareedu qabu garuu fakkeenyaaf kanan filadhe orbit bilaakii filadhee kan ergan godhee booda gara jalaa kan dhufe ammas kan xiqqoo walirraan faffageessa qubee koo walirraan faffageessa warrangaa Naatee jiraachuudha. Ammas gara jalaa kanatti barreeffama adda addaan dabaluu barbaade. Kanaaf ammas iddoo itti bu'een tekestii godhaa. Maal takkaaf tekestii ishee tokkeen raamallee isa duraan jiru fakkeenyaaf kan barreeffadeen koppii godhadheen fide koppiin godhaa. Kana xiyyooma isaa qabne charkisna rakkoon hin jiru. Haala kan erga goonee booddee keessa isaa sanas immoo bareechuudhaaf garma jalaa qubee kana tuqnee bakka ishee kana tuqna. Kanaan booddee ishee gidduu kana tuqnee bifa qiyyataa kan qabaatuuf jechuudha. Haala kanaan kaa'adheen jira. Ammas immoo alama maalidha? Jala kanatti yuutuubiin irratti gadhiifamu giraafiksii nama hojjete wantoota akkasii jala kanatti guutuudhaaf mallattoo iddoo kana tuqeeni gaalarii keessaan baafadhaa jechuudha. Waan an qabu fakkeenyaaf
subscribe kan jedhu kana akkas godhee jalan gaggashaa jechuudha hunduma isaa akkasumatti akkuma subscribe jedhee gashi kana warreettan kaanis guddisuu danda'a gara olii kanatti bu'ee guddiseen jala gashaa jechuudha bareechi bifa bareedaa ta'een baay'ee yoo xiqqaate baay'ee bareedaa jechuudha poosterii tokko irraa akka ilaaltanitti bifa bareedaa ta'een hojjechuudhaaf jechuudha yoo shifate jala galee hin bareeda maaliif kun kwaalitii baay'ee qabu yoo shifate sirriitti mul'ata jechuudha akkasumatti warreettan kaanis jala gaggashina waaw erga akka goone xumurreen booda baay'ee bareedeera kanaan booda seevii goone xumurreerra jechuudha seevaas goone default kan jedhu sana dirqama altiraarra keenya jechuudha kwaalitii akka qabaatu altiraarra keenya waaw kana fakkaata jechuudha xumurreerra poosterii nuti hojjenne kana fakkaata jechuudha waaw baay'ee bareedaa kwaalitii haay kwaalitii baay'ee qaba. Barnooti keenya egaa kana fakkaata wantoota gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti barreessuu hin dagatina akkasumas illee chaanaalee kana subscribe gochuu hin dagatina chaanaalee kanaaf haaraa warri taatan jechuudha akkasumas viidiyoo kana like godhaa kana taansinee barnoota baay'ee qabannee isinii waan dhiyaannuuf nu hordofaa isiniin jenna akkasumas immoo dhaabbata keessaniif loogoo jijjiifachuu akkasumas illee chaanaalii keessaniif loogoo jijjiifachuu warreettan barbaadan akkasumas poosterii adda addaa mana nyaataa keessaniif mana uffataa keessaniif wantoota addaa kamiifiyyuu keessaan quunnamuu dandeessu bifa bareedaa ta'een gatii madaalawaa ta'een isinii hojjenna isiniin jechuun barbaada baay'ee isin galateeffadhaa nagaan tura.